Shwaan akkuma biyya keenya keessa jiru biyya Arabaa keessatti jalqabameera jechuudha. Inni tokko kana inni lammataa immoo waan lama isiniif fidee dhufe. Inni lammataa immoo jechuudha madaamini manatti dhiistee deemtee kaddaamaa jechuudha. Guyyaa tokko baabaan na gudeedee achumaan lagunnatti dhufuu didee amma ji'a 3 ta'eera jettee jechuudha intalli tokko. Kanaaf baay'een namaa madaamini akkamitti hojjettu manatti dhiistee deemtee warri jedhan jiru. Isheenuu akkamitti manatti dhiistee deemuu dandeessee otoo niqee jiru warri jedhan jiru. Ani garuu warreen manatti dhiisanii deemanii sinii caqasuu hin danda'a jechuudha. Aniyyuu manatti dhiisamee nan beeka. Yeroo tokko jechuudha yeroo itti isheen fuuteen deemnes yookaas iddoo biraa hin keenyes jiraachuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo yeroo itti ishees amantee namichas amantu humaa miti jettee dura ilaaltee humaa miti jettee dhiistus jiraachuu danda'a jechuudha. Garuu adeemsa sana keessatti guyyaa tokko lama keessatti wanti uumamu hin beekamu waan ta'eef guyyaadhuma muraasaaf kan isheen saafarte keessatti wanti kun isheen mudate jechuudha. Guyyaa tokkotti garuu humaa miti jettee dhiiste. Booda garuu kun ta'eera. Kanaafuu akkamnaa wayyaa dhagaama furmaanni baduudhamoo biyyatti galuudhamoo maaltu ta'aadha. Kanaaf nagaa isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kakuu akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u wanti kun hinuma mudata sirriitti akka ajaa'ibaatti an ofirraa kaasee isinittan hima. Egaa isa jalqabaarraa yoo isinii ka'u mucaa amma isinii kaase jechuudha. Saawud Arabiyaa badoo keessa warra hojjetan jechuudha. Yeroo baay'ee ijoollee badoo keessa hojjetanii waan kana haayilaandii qabatee jiru. Bishaan jedhameetu kan itti kenname akka waan bishaan ta'etti jechuudha. Mucaan garuu yeroo sana dhugee baqa maraataa ta'e. Isa booda maallaqa inni qabu hoolota Arabaa jechuudha gara 15 waan jiru hundumaa jalaa fudhatanii jechuudha. Akkas ta'e mucaan hin maraate jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee tokko rakkisaadha. Yeroo baay'ee ijoolleen badoo irra jiranii maallaqallee alma takkaa walitti qabanii ergatu natti fakkaata. Maallaqallee baay'eedha kan harkaa fudhatame. Shwaashwaan biyya keenya keessatti wayiin tuqanii namarraa fudhatan achis dhufeera jechuudha. Argitanii achis qaqqabee jira. Kanaaf ijoolleen fagaatanii hojjetanii garuu waan akkanaallee dhiira mudata. Anyways dhiiradha. Beekamu waan hin beeku baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa. Barhaa sana keessa aduu sana keessa iddoo wanti tokko hin jirre goodaa sana keessatti horii Arabaa, gaala Arabaa, re'ee, hoolaa Arabaa eeganii kan wanti barbaade isaanii lubbuu isaanii baasuu danda'u akkana irratti hojjetamee jira jechuudha. Egaa gidduu kana walumaa galatti gidduu kana Saawud Arabiyaa keessatti wanti baay'een tatta'aa jira. Sababa ijoolleen sabaan wal qoodanii jechuudha. Ijoolleen lama sabummaadhaan sababa sabummaa kan ta'e siyaasa jechuudha. Amaaraa fi Oromoon baay'ee tokko cafacafamee jechuudha. Karaa irratti gatame tokko immoo du'e. Sababa kanaan ijoolleen baay'een immoo bakka affasamanii mana hidhaatti warra guuraman baay'eedha jechuudha. Akka ambulaansiitti magaala keessa fiiganii shurxaan jechuudha. Ijoollee baay'ee sassaabanii. Kanaafuu baay'ee of eeggachuu qabdu jechuudha. Warri ala kan hojjetanii amma yeroo afasaa kana dhiira dubartiidha hin jedhamu jechuudha. Egaa biyya namaa keessatti waan akkasii hin jiru. Biyyi namaa wal kabajee jiraata, waliin ajjeesu, humaa waliin godhu. Even humaallee waliin godhan isaan seera baay'ee sodaatu biyyi namaa jechuudha. Keenya garuu biyya keessatti sabaranii biyya namaa keessatti illee deemanii akkana wal godhu jechuudha. Kun immoo
Itoophiyaan hundumtuu akka isheen haramanii taate yookaan akka isheen badduu taate agarsiisa jiru. Yeroo meeqaffaadhaa fi Saawudii keessatti kun kan ta'aa jiru. Even walirratti miti zeegaa Saawudii kan ta'e yeroo ajjeesan illee dhageessanii tusan yeroo tokko jechuudha. Sababii sanaan hidhaa fi dararaan ijoollee keenya irratti mana hidhaa keessatti jabaatee jechuudha. Sababa balleessaa nama tokkooti, nama lamaati. Maqaan mana keessatti badee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti isinii of eeggannoo gochuu qabdu yeroo badee kana yeroo ganna kana yeroo qaala'e kana yeroo mana hidhaanii baay'ee tokko nama rakkisu kana keessatti zimjettanii of gagadhiistanii nana garuu isaanii baay'ee intiniidhaan barbaadanii qabaa yeroo jedhanii qabaan baay'ee hammaateera. Sirriitti bakka Itoophiyaan jiru hundumaa hordofanii qabanii hidhaatti guuraa jiru jedhamaa jechuudha. Kanaaf warri ala dalagdan kuni of eeggadhaa isiniin jedhaa yoo amma affasamtanii galtan rakkisaadha yeroo kana keessa. Egaa inni itti aanu waa'ee mucayyoo jechuudha. Waa'ee mucayyoo kun ishee irra gahee baay'een namaa kun ta'uu danda'u madaamiin dhiisteen deemtu jedhanii. Anamma yeroo tokko sanitti ni madaamiin deessee ji'a sadiitti jechuudha. Deessee ji'a sadii utaalaatti hin beekan gara Jiddaa deemte jechuudha. Dhugaa waaqa. Ijoollee guguddaa lamaan fudhatteetu waan nama ajaa'ibu warra lamaan guguddaa fudhattee ishee xinnoo ishee guddisu mo'aan markatti dhiistee manumatti nu dhiistee namichi niitii kan biraas qabaa yoo fedhe dhufee bulaa yoo fedhe immoo achis hin bulaa jechuudha. Garuu akka qobaan bullee fi dhufee bula mana jechuudha. Akkas taanaan guyyaa immoo obboleettiin ishee dhuftee akkana laatutti jechuudha. Ani garuu mana haadha ishee hin naqu jedhee inni deeruusa. Mucaa fuudhee mana haadha ishee hin naqu yookaan si faana deemaa yookaan immoo manuma keessan ta'aadhaan wal atakarree jechuudha. Isheen garuu maaliif akka anaaf mucaa fuutee deemuun barbaanne hin beeku an keezii ishee dhugaa waaqaan malu. Kanaafuu maal gootee isheen obboleettiin ishee tokko jirti kan ijoollee qabdu guyyaa guyyaan dhufti ijoollee faana jechuudha. Galgala immoo hin galti. Akkanatti guyyaa meeqa bullee jechuudha mana keessa. Anyways jechuudha. Wanti akka kana jira sirriitti hojjettu mana keessatti dhiistee ni deemti madaamii jechuudha. Bakka tokko tokkotti yeroo hojjettoonni yeroo baay'ee asin naqnu achin naqnu haadhan naqnu maalin naqnu maal jedhanii yeroo rakkisanii bakka dhiistee deemuus hin dandeessi jechuudha. Haala kanaanii mucattii kana manatti dhiistee deemtee guyyaadhuma tokkotti namichi gudeede jechuudha. Erga gudeede booda hoo ji'a sadii darbee jechuudha. Kanaaf amma already ji'a sadii darbee jechuun ulfataa ta'e jechuudha mitiire. Kanaaf maal gochuun qabaanii furmaanni maalidha? Biyyatti hin galamuu naan badamuu akkam gochuutu naaf falataa jetteetu kan isheen gaafattu. Egaa isin akka yaada keessanitti maaltu falata'aaf jettanii yaaddu? Maaltu falataa? Mana sana keessaa baduudha moo? Gara biyyaatti eenyutu ishee gashe osoo nagashi jetteesi biyyi nagaadha maaliif galtaa jedhamti akkamitti soba maali sobdeem gara biyyaa nageessi jetti moo maal gochuu qabdi? Mana sana keessaa ba'uu qabdi moo maal gochuu qabdi? An akka yaada kootti mana sana keessaa yoo baatee walumaa galatti mana sana keessaa akka baatu hin jedha waan biraa hin haasa'u. Mana sana keessaa yoo baatee jedhee yaada garuu mana sana keessa otoo jirtu xiqqoo ishii wanti ta'e irratti beekamaa yoo dhufe balaadha jechuudha. Gara lubbuutti deema wantichi. Ulfa ta'uu ishii yoo barame eessaa ulfaameen kun balaadha. Beektu kun dhagaamnaan ani beeku irra darbamsa iyyuu hin qabu wantichi. Kanaafuu an akka kootti mana sana keessaa yoo baatee achuma erga baatee furmaata kan biraas qabaatti jechuudha. Mee isin maal jettu? Dhugaa waaqa baay'ee nama danqa wantichi nama dhiphisas garmalee boqonnaallee namaa hin kennu. Guyyaa tokko iyyuu nama mushu jechuudha waan akkasii. Biyya namaa keessatti miti biyyuma kee keessattuu osoo wanti akkanaas mudate suma iddoo barbaadde dhaqxee galtu yookaan barbaadde gochuu dandeessu iyyuu baay'ee dhiphina ajaa'ibaatu sitti gala. Amma of balleessuu gahanitti jechuudha.
Kanaaf ishee yaada keessan dhugaa waaqachuun kun isheen akka jettetti an barbaade miti dirqamaanidha jettee barbaaddisaa ta'u dirqamaan isaa ta'u garuu poozitiivii kan ta'e komantii yaada ishee deeggaru barreessaa fi dhugaa qeeqa dhiisaatti qeeqa boodatti deebina. Namni kun furmaata barbaacha dhufee malee na qeeqaa hin jenne waan ta'eef please